Ashamaar kifuuni akkam jirtu hordoftoota fi daawwattoota keenya keessa hordofaa jirtan kun gadaachuu warroonni maatii keessa ta'an baga deebi'anii gara chaanela keenyaa dhuftan jecha warroonni waan dhuftaa jiraatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya dabalama. Akkuma beekamu gadaachuu biraataan duras odeeffannoo waqtoo fi ijoo sooshaal miidiyaa ta'e kan isin barsiisan isin bohaarsan akkasumas immoo isin barsiisan garagaraa isin biraan gaa turre haadhas bifuma wal fakkaatu eenyu kana sooshaal miidiyaa irratti wantoota ijoo dubbitaan garagaraa fillee isin biraan gahu dhufneerra hammasitti viidiyoon kun namoota hedduu bira akka gahuuf warroonni laayikiin goone laayik gochuudha eegalachaa yoo xiqqaatee viidiyoo kanaaf laayikii 100 galchuu qabaannaa nu hordofaa. Hayyika dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa irratti wantoota ijoo dubbitaan keessaa tokko waa'ee imala galatoomaa Jawaar Muhammadii biyya alaatti Eeshiyaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa keessa taasisaa jiru. Iddoowwan kanneen irratti gaafii adda addaa Jawaariif ka'u jira. Innis hanga danda'ameen deebii isaa laatu jira. Keessumattuu dhiyeenya kana gaafiin tokko irra ka'ee jira. Innis ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'ee jira. Namoonni hedduun laayik, sheer, koomentii adda addaa irra kennanii gaafichi akkas jedha. Akkuma beekamu lammiiwwan keenya biyya keessa jiran yeroo balaa adda addaa qaqqabu hongees ta'ee beela fi dheebuu adda addaa yoo uumamu uummata biyya alaa jiran keessaa dursee uummata keenya biyya keessa jiru dhaqqabu uummata keenya Suudi Arabiyaa jiran. Kanaafuu Jawaar Muhammad imala galatoomaa irratti maaf gara Suudiin deebine komiin jedhu uummata alaarraa itti ka'uu danda'ee jira. Viidiyoon kun ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'ee jira. Viidiyocha daawwannee walitti adeemnu. Gaafiin qaba. Nuti yeroo hedduu gadi baanee warri Awurooppaa, Ameerikaa biyyoota garagaraa jiru gabbaanee sagalee teenya ibsamna. Garuu ati mootu yeroo hedduu biyyoota Arabaa hin deemtu, ijoolleen biyya Arabaa jirtu gabbaatee madaa ofii ibsachuu hin dandeessu. Maaliif biyya Arabaa hin deemne? Ka uummata Oromoo bira yeroo hedduu dhaabatu Awurooppaa caalaa ijoollee biyya Arabaatti kushina keessa dhaabattee isaanii ka uummata Oromootiif sagalee ta'ullee maallaqaan taanan gabbaanii aarii ofii hin baafatan takkallee nuti hiriira baanee aarii keenya baafannaa gabbaanee waan dandeenyu dubbanna. Maaliif biyya Arabaa hin deemne? Viidiyochi kana fakkaataa yaada kana namoonni hedduun deeggaran jiru, sheer godhan jiru, koomentii adda addaa irra kennan jiru. Dhugaadhuma ammoo lammiiwwan keenya yeegguun balaawwan garaagaraa balaan namtolchees ta'ee uumamaa keessumattuu hongee hammaatee yeroo namaa fi horii gaagaa ture. Akkuma beekamu yeroo dura Baalee akkas Booranaa fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa irratti rakkoo adda addaa uumamu uummata keenya adda durummaadhaan kan gargaaraa ture uummata keenya Suudii jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya Suudii jiru galata qabdu. Gaafii kana gaafachuu keessaniif ammoo dhugaa qabdu jechuu barbaada. Video keenya itti aanullee waa'ee Jawaarii wal qabatee innis akkuma beekamu pirezidaantii Oromiyaa duraanii kan ta'e obbo Lammaa Magarsaa ergaa as buutee isaa dhabame naannoo waggaa tokko yookiin waggaa lama oliin lakkoofsamee jira. Kun ammoo gaafii uummata uumuu danda'ee jira. Gaafii kana namoonni adda addaa gaafatanis deebii argachuu hin dandeenye. Kana imala galatoomaa Jawaar Muhammad kanarratti kutaawwan biyya adda addaa keessatti Jawaar Muhammad gaafiin irra ka'uu danda'ee jira. Jawaar Muhammadis kana wal qabatee deebii isaa deebisee jira. Deebiin Jawaar Muhammad waa'ee lammaatu wal qabatee deebisu kun ammoo ijoo sooshaal miidiyaa ta'uu danda'ee jira. Namoonni hedduun sheer godhan jiru, laayik godhan jiru. Yaada waan koomentiiwwan garaagaraa irra kennan jiru. Nutis kana isin biraan gahuudhaaf waan dhufnee fi viidiyocha daawwannee walitti adeemnu. Asittis nagaa fattatu waliin malammaati. Namichi sun abukaatoo rakkatanatu oolu beektu. Yeroo dubbiin kanarraa mayitetti dhiibbaa hiriyoota isaa, waahillansaa, jaarmaya isaa didee yoo xiqqaatee dhumaatii saba keenya biyya keenya irratti dhufuu keessa harka galfatu jee harka keessaa baafachuun guddina. Meeqa agarree ka afaaniin sabboonaa fakkaataa ture asuma ka ture kan qabsoo keessa ture waggaa 50-60 kan ture hogganni keenya meeqatu yeroo ilmaan Oromoo akka shunkurtiitti kitifaman televizyinii irraa sirrii godhe mootummaan jechaa ture qabsaa'onni sabboononni namni of ijoollee tokko didee keessaa bahu galateeffatamuu qaba.
Hayyeekaa viidichi kana fakkaataa akkuma beekamu Lammaan Magarsaa yogguu ammaa kan eessa jiraa fi maalirra akka jirutti gaafii uummata keenya yeroo dheeraadhaaf ta'uu danda'ee jiru. Gaafii kanarraa hanga ta'e tokko deebii argachuun hin danda'ama jedhee yaada. Namoonni kanaa wal qabatee yaada qabdaan koomentii jala nu barreessuu dandeessu jecha viidiyoo keenya itti aanutti hojjennu. Dhiyeenya kana sooshaal miidiyaa keessumattuu feesbuukii irratti wanti ijoo sooshaal miidiyaa ta'e keessa tokko waa'ee hundeeffamaa Haacaaluu Hundeessaa Faawundeeshiniiti yookiin dhaabbata hundeeffamaa Haacaaluu Hundeessaa kana. Dhaabbanni kun kan hundeeffamee fi akkuma sanaan dura beekamu dhaabbanni garaagaraa biyya kana keessatti fakkeenya Odaa Awaardii fudhannee Odaa Awaardii weellistoota afaan Oromooti lafaa dhufeeyyii ta'an jajjabeessuudhaan badhaasni waggaatti qopheessee al tokko kan isaan badhaasaa ture. Akkasumas ammoo Gumaa Awaardii akkuma beekamu guddicha Itoophiyaan qabdu keessa tokko. Kanuma wal qabatee Haacaaluu Hundeessaa yookiin maqaa aartistii keenya jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaa yookiin Haacaaluu Hundeessaa Faawundeeshin jedhamu. Dhiyeenya kana dhaabbanni tokko hundeeffamee jira. Dhaabbata kana namoonni hedduun hundeeffamuu dhaabbata kanaatiif hedduun gammachuu qabu ibsatee jira. Akkuma beekamu BBC haala warraa Haacaaluu Hundeessaa wajjin intarvii tokko taasisee jira. Intarviichi sun maal akka ta'e daawwannee walitti adeemna. Biroo irratti itti fufna kun kan calqaba keenyaati. Calqabneerra nuti kaaneerra hojjannee agarsiisuu barbaanna. Namni tokko immoo kan si duukaa dhaabbatu yookaan immoo kan si gargaaruu danda'u maal hojjettee maal qabattee dhufte kan jedhudha. Kana qabannee dhufneerra faawundeeshiniin Haacaaluu Hundeessaa Awaardii kana qabatee dhufeera. Sin immoo hojiiwwan jiran gara fuulduraatti wantoota hedduutu jira jedhee duratti dubbachaan ture. Isatti fufsiisuudhaaf isin cinaa dhaabbachuu qabdu. Kanaafiyyuu itti fufna jennee yaanne yoo umurii qaban. Hayyeekaa intarvii haati warraa Haacaaluu Hundeessaa yookiin haatoo fi haati milkii BBC wajjin goote kana fakkaataa viidiyoo kanarratti namoonni hedduu yaada kennanii jiru. Akkasuma immoo akkuma isin viidiyoo kanarratti dubbattee nu sadarkaa kanaan geenyee jirra. Hundeeffama kanaaf bu'aa hedduu dabarsinee uummata keenyaa hoolaa isin geenyee jirra jettee jirti. Uummanni keenyallee akkuma beekamu gargaarsa yookiin maqaa Haacaaluu Hundeessaa kana Haacaaluu Hundeessaa sa'a kanatti lubbuudhaan jiraachuu baatus maqaan isaa biyya kanarraa hafee akka bara baraan jiraatuuf uummanni keenya hanga danda'ameen qabsootaan dura saataa ture. Ammas gara fuulduraa bifa kana dhaabbata yookiin hundeeffama kana jabeessinee itti hafuunnu jechuu barbaadde. Kun ammoo yaada hundummaa keenya irra walii gallee jajjabeessuu qabaannu Haacaaluu Hundeessaa Faawundeeshin waan qabnu waan dandeenyu bira dhaabbannee haa jajjabeessinu jechuu barbaada. Isis kana wal qabatee waa isin dhagahame yookiin yaada qabdan koomentii jala nu barreessaa jecha. Viidiyoo keenya itti aanutti hojjennu. Viidiyoo keenya itti aanutti hojjennu riyaaktii ajaa'iba tokko dhiyeenya kana dalagamuu danda'ee jira. Dhuguma hedduu waan na bohaarsuu hedduu namoonni hedduu yaada adda addaa irra kennanii jiru. Deebisanii ammoo riyaaktii gochuu jiru. Deebisanii itti hojjechuu jiru. Riyaaktichi daawwannee walitti adeemnu hundaafu. Kana fakkaata waa dhuguman dubbadhaa hedduu na bohaarse viidiyoon kun akkaatti osoo namoonni hedduu akka dalagee ifaajee isaanii yookiin dadhabbii isaanii irraa bu'aa argachuu danda'a. Viidiyoon kun gadhiifamee daqiiqaawwan muraasa keessatti sa'aatiiwwan muraasa keessatti laayikii hedduu argate akkasumas immoo namoonni hedduu sheer godhanii ittiin bohaaruu jiru. Dhugaadhuma namni akkanaa kun jajjabeeffamuu qaba jechuu barbaada. Isinillee waa isin dhagahame koomentii jala nu barreessaa jecha viidiyoo keenya itti aanutti hojjennu. Dhiyeenya kana balaan tokko uumamee jira. Konkolaataan guddaan tokko motorsaayikilii waliin bu'ee viidiyoo kana namoonni hedduu sheer godhanii jiru. Waa hedduu nama suukaneessu. Mee isinis viidiyoo kana daawwannee walitti adeemnu. Hedduu nama suukaneessaniti. Hedduu suukaneeffatanii jirtu rifattanii jirtu jedhee yaada. Nutis akkasuma rifannee namoonni hedduu akkasii rifatanii turanii. Hundaafuu viidiyocha mee hanga dhumaatti daawwadha. Rifannoon isin rifattan isirraa badee jira jechuu barbaada. Hundaafuu balaa akkana taasifamee jira. Rabbi nu haa baasu jettanii si dhabamtanii rabbi nama haa baasu jettanii si dhabamtanii. I don't know wanta jedhu nama hundaafuu fani akka fani tokkotu hojjamee viidiyoowwan ittiin bohaartiidhaaf dalagame
Waaw nama tola. Ana gama kan kootiin na bohaarsee jira ittiin gammadee jira isinis ittiin bohaartiin jirtu jedhee yaada. Viidiyoo itti aanutti hojjennu. Akkuma beekamu biyya kana keessatti qaala'insi gabaa guyyaa guyyaadhaan sa'aatiidhaan dabaluun isaa uummatni akka jireenyi qaala'e yookiin akka namni jiraachuudhaaf hamilee dhabu yookiin waan biraa keessa nu taasisuu jira. Haa ta'u garuu kan nuun jireenyi addaa kan qaala'e nu qofa osoo hin taane ijoollee xixiqqoo bilaan iyyaannettis jireenyi qaala'e isaanis keessaa kunnu malee jechuu jiru viidiyoo kana daawwadhaa walitti adeemu. Odeeffannoo jira amma akka taanu keessaa bu'is bakka jireenyi nu garagalee jira bakka amma kanumatti raayaan yeeltuun ijjeeste akka taanonni bakka qoonqoosadhamne kaanamaa argatu namaan kannu tijjaara beekan namaan kannu bakka salmaafu assalaamu alaikum warahmatullahi. Viidichi kana fakkaataa. Isaa kunnu malee jechuu jira waan hedduu nama gaddisiisaa. Hundaafuu yaa'u jireenya akkanaa kun ni darbaa barri tokko barri dukkanaa akkuma jiru barri ifus jira. Jireenya biyya lafaa kanarraa obsaan dabarsuudha. Wanti hunduu jijjiiramee guyyaa tokko guyyaan gammachuu dhufuu jirra. Atis keessaan kutin jennaani habibii kanaani isinis waasin dhagame komintii yalan nu barreessa jecha. Haa ta'u garuu yogguu akkanaa jireenya nuqqaalee jira wanti binnu nuqqaalee jira jiraachuudhaaf hobii dhabnee jirra jedhee uummanni hedduun dararamu kaatti kan qabeenyi irraa hafee yookiin fakkeenyaaf akkuma beekamu gatiin daabboo gatiin muusiidha muusba daabboo biluu erga jedhameen booddee gatiin muusiitiif gatiin daabbootu qaalee uummanni waan nyaatu dhabee bulaa jira jechuudha. Yogguu kanatti ammoo kan jireenyi irraa hafee jireenya adabuu jiru daabboo uummanni nyaachuudhaaf carraa dhabisanii waan dalagan daawwadhaa. Akkuma argitan daabboon uummanni kuwwan nyaachuuf carraa dhabee yookiin akkuma beekamu keessumattuu Finfinnee keessatti yoo argitanii jiraatan ta'e daabboo bitachuudhaaf sa'a tokko sa'a lama dhaabbataa jechuudha. Namni hedduu qaali ture hanga dhiyeenya kana shaggar daabboo kan jedhamu faabrikaan guddichi dhaabbatee hanga tokko rakkoo uummataaf ture malee daabboon hedduu qaali ture jechuudha. Finfinnee qofattis osoo hin taane iddoowwan garaagaraattis akkasuma qaali ture jechuudha. San qofaayyuu osoo hin taane maallaqnis dabalee namni hedduu rakkachuu jira kan qabu garuu akkaatti aartii irratti ba'aa jechuudha. Hayyikaa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota keenyaa hamma dhumaatti obsaa waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa viidiyoowwan hadhaa qabanne isinii dhufne kanneen fakkaata. Viidiyoon keenya yoo laayik hin goone laayik gochuudhaan nu gargaara akka namoota hedduu bira gahuuf jecha warroonni chaanelii keenya sabskiraayib goone sabskiraayib godhaa jecha hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nageenya rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu iddoo nagaa tura.